Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalee YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboloota koo qaqqaali. Warroonni maatii koo taatan hundumti keessanuu naaf galatoomaa. Warroonni maatii koo taane immoo YouTube like, share, subscribe gochuun gara chaanaala kootiitti akka makamtan akka waliin guddannu akka waliin bakka guddaa geenyu abdii tokkoon qabu isiniin jedha obboloota koo. Hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo kabajaa kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa ga'uun isiniin jedha. An obboleettiin keessan nagaa kootii baga jiraattanii baga nama guyyaa kanaa taatan hundumti keessan isiniin jedha. Asumaan immoo obboloota koo hordoftoonni amantaa musliimaa hordoftanii warroonni idil addunyaa irratti argamtan hundumti keessan Eid Mubarak isiniin jedheen jira. Baga geessanii kan bara kanaa kan bara hundaa Rabbi sinaa taasisuun isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Idduma jirtanitti ayyaana gaariin isiniif hawwa hunduma keessaniifu baga isiniin gee baga nagaadhaan sin qabsiisee Rabbiin nagaa siniksiseen isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kanan iddoo guddaa qabuuf ishee waliin gaafiif deebii taasisee ture. Har'a ishee karaa mana kootiitti affeeree haga dhumaa qophii keenyatti haga dhumaa viidiyoo keenyatti akka nu waliin turtan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin affeeraa. Keessummaan kee har'aa kunis eenyu jechuu dandeessu. Keessummaan kiyya kanarraa obboleettii koo kabajamtuu fi jaalatamtuu kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju waleetuu bidha. Haga dhuma qophii keenyatti haga dhuma viidiyootitti nu waliin akka taatan asumaanan dhaamsa isiniif dabarsa isiniin jedha obboloota koo. Warroonni maatii koo ta'an immoo akka gara maatii kootiitti dabalamtan warroonni maatii koo taatan immoo like share gochuudhaan hanga dhumaatitti nu waliin ta'a. Garuu namoonni tokko viidiyoo yeroo walii ilaaltan seentanii ba'uu osoo hin taane viidiyoo kana haga tokko oliif daawwachuu qabdanii seentanii koomentii bichaa barreessanii na argaa jedhanii ba'uu osoo hin taane hanga danda'ame tokko yoo ofii keessaniif illee bira teessanii dhaggeeffachuu isinitti kan mijachuu baachuu ta'uu danda'a. Nu hundi keenya kan jirru mana namaa keessaa haalaa fi bakka mijanne teenyetii wanta maraayyuu ta'aa jirra. Kanaafuu yoo dhaggeeffachuun illee kasaniif itti banaatii biraa deema haga viidiyoo sun dhumatutti malee viidiyoo tuqxanii biraan deebi'ina. Maaliif chaanaala bicha saniitillee harkatti dadhabsiisuu ta'a malee bu'aa olii buusuun ta'u kun immoo yuutu faayidaa tokkollee siniifis hin qabu bichaafis hin qabu. Lammata chaanaala bicha saniitillee irratti dadhaba waan ta'eef kanaafuu kun dhaamsa koo kan obbolummaatii bakka hin balleessetti na of galchaa isiniin jedha. Asumaan kan obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu waleetuu bittan isiniin dabarsaa haga dhuma qophii keenyatti akka nu waliin taatanii isin affeereen jira isiniin jedha obboloota koo. Asumaan karaa isheetitti isin dabarsee. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi daawwattoota kabajamtoota YouTube nagaa waaqayyoo bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu isiniin jechuun jaaladha. Asumarratti taansuudhaan har'aa ani mana hiyootittan argama. Hiyoot obboleettiin teenya jaalatamtuuf kabajamtuu kan taate gaafii naaf feertee gara mana isheetitti na fiddee jirti. Anis immoo gaafii isheen naaf feerte kana kabajaa fi jaalalaadhaan ishiidhaa deebisuuf gara mana isheetitti dhufeen jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo hanga xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaa jechuun immoo affeerraa kooti isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf isa taansuudhaan warroonni hiyootiif maatii hin taane kottaa gara maatii isheetitti dabalamaa obboleettii keenya kana jajjabeessa. Warri maatii ishee taatanii like share comment gochuun jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kooti.
Isa taasisuudhaan qaxxitumaan gara gaaffii isheetitti seenaa jechuudha. Maal jettee nagaa waaqayyoo siif yaa baay'atu koodeetu naan jettee jirti. Amiin wajjumaan nuuf haa baay'atu obboleettii koo guddaa galatoomuu sin jechuu jaaladha. Isa taasisuudhaan biyya keenya gaaffii tokkoffaa walee eessatti dhalattee guddatte naan jettee jirti. Ani waleen kanan dhaladhee ganda daamuu dhimbiibaa aanaa muunessaa kan jedhamu kan dhaladhee achumatti guddadhee barumsa sadarkaa tokkoffaas achumatti xumure jechuudha. Kanas niin jedha iddoo bootaan itti dhaladhe immoo kanarra qorattanii irra gahuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan biyyi keenya Itoophiyaa maal osoo taatee jaalatta jedha yookaan hawwita jedha gaaffii lammaffaanii. Ani akka kootitti biyyi keenya Itoophiyaan odoo bilisoomtee baay'een hawwa osoo mirga guutuu biyya keenya keessatti qabaannes hawwii guddaan qaba. Mirgi dirqamni ilma namaa beekame diimokiraasii guutuu ilmi namaa kamiyyuu kan qabaachuu danda'u hunda odoo qabaatee biyyi keenya baay'een hawwa jechuudha. Sanirratti taasisuudhaan jaalalaaf tokkummaan odoo biyyi keenya qabaattee amma haalli jireenya amma biyyi keenya irra jirtu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya bichaan biyya keenya nuuf birmatu jechuu jaaladha. Kanaaf odoo biyyi keenya nuuf bilisoomtee tokkummaan uumamee walqixxummaa mirgi nama kamiitu eegamee baay'een jaaladha. Jaalallis akkasumatti osoo biyya keenyatti nuuf roobee baay'een jaaladha siniin jechuu jaaladha. Isa taasisuudhaan gaaffii sadaffaa maal jettee erga gara yuutuubii kanaa dhufte mudannoon si mudatee beekaa jettee jirti. Erga gara yuutuubii kanaa dhufee dhugaa dubbachuudhaaf mudannoon ani na mudatee guyyaa tokkodha bilbila baneetu mana doon qabadhee deemu namichi arge jechuudha. Bilbila kiyya kana maalidhaan wantumti ati kana gootu jedheetiin harkaa fuudhee ilaale jechuudha. Garuu immoo haa ta'uuti namichi waan isaa hin beekne hiriyoota kiyya wajjinan haasa'aa jira jecha jedhu maddisiisee jedheen jechuudhaanis jennaan haala kamiin akkanatti haasoftu naan jedhan immoo gubbaarran jira yeroo san nama jaatu jira. Garuu haa ta'uuti shamarran qofaatu jira. Osoo dhiira ta'e baay'ee rifadhe jechuudha. Sagalee dhiiraa osoo dhaga'e maal naan jechuu danda'a jechuudha. Yeroo sanatti baay'ee rifadhe holladhe. Haa ta'uuti namichi immoo sagaleen immoo hin dhaga'amu saalentii irra jira. Inni waan isaa hin beekne hiriyoota koo wajjinan haasa'aa jira jennaan inni dhiiseetuma deeme jechuudha. Mudannoon isaa kanaadha. Inni itti aanu immoo maal jettee abbaa manaa yookaan hiriyaa qabda yoo qabaatte osoo maal balleessee dhiifama hin gooneef jedha. Ani abbaa manaa qaba. Abbaa manaa jaalatamaaf kabajamaa kan ta'e kanan baay'ee jaaladhuuf kanan baay'ee na jaalatu nan qaba jechuudha. Rabbiin galanni haa ga'u. Ani akka kootitti inni namni nama tokkorraa waan gaarii hin taane tokko yoo argee aaruun namaa hin oolu. Ani garuu oduu waan ani isarraa jibbu tokkollee oduu irratti arge garaatti illee hin qabadhu ifuman itti hima jechuudha. Wanta kana ani hin jaalanne waan ta'eef wanta kanarraa goruu qabdan jedhaani. Innis ishiinaan jechuun isaa hin oolu waan hin oolledha. Garuu ani oduu innuu san didee waan ani jibbe sanitti illee deemee ani itti hin qabamu jechuudha. Maaliif jennaan namni namatti aaruu fi namatti qabamee dhiifama namaan goone nama osoo hin taane seexana waan ta'eef ittiin aaru yoo danda'amaa ta'e hagan danda'e nan gorsa jechuudha. Hagan danda'e gorsaa fi yaadaan isa deebisuu yaala malee itti qabamee yookaan lolee dallalee dhiifama gochuu fi hin didu jechuudha. Ani nama kamiyyuu haa ta'u nama namiidhees nama waan barbaadinaa haa godhu jechuudha. Maaliif hafuura waaqayyoo keessatti maal jedha namni tokko yoo si miidhe ati miidhuuf hin yaalini jedha. Namni tokko yoo si bo'oo gara tokko si kabale kaanillee gara galcheetti kenni jedha afaan macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Kanaaf inni osoo balleessaa tokko godhee waan na miidhu tokko godhee immoo ani ittiin qabamu jechuudha. Dhiifama nan godhaafi kanaafuu dhiifama nan godhaafi sin jechuu jaaladha obboleettii koo qallaalumatti. Maal jedhatti gaafate anu nyaata aadaa keessaa maal nyaachuu jaalatta jedha. Nyaata aadaa keessaa ani wanti nyaachuu jaaladhu tokkoffaa irratti dhangaa baay'een jaaladha. Harka irratti yoo naqicani baay'ee nyaachuu jaaladha jechuudha. Warroonni dhangaa beektanii dhangaan yeroo kam hojjetama irra guddina yeroo gadaatii fi yeroo gaa'ilaatitti
hin hojjetama akka aadaa Arsiititti shamarreen takka yoo heerumtu dhangaan biraa hin hafu jechuudha. Dirqama dhangaan hin hojjetama. Yeroo gadaatillee dirqama dhangaan hin hojjetama jechuudha. Kanaaf dhangaan moo baay'een jaaladha. Garuu muka sirti jaaladhu maalidha hoonaan jettan cukkoo baay'een jaaladha jechuudha. Cukkoon isa bassoorraa hojjetamu warri hin beekne cukkoon kun haala addaatiin hojjetama baay'ee mi'aa'a jechuudha. Sirritti jechuudha oo nyaatanuu nama hudha jechuudha afaan irratti. Kanaaf cukkoo baay'een jaaladha nyaata keessaa hunda caala cukkoo baay'een jaaladha sin jedha. Yeroo baay'ee harmeetootii yeroo dhufee cukkoo naaf hojjedhu jedhee itti dubbadha jechuudha. Isheenillee abshiratumti naaf kootu ilmoo koo dhala koo abshir kan nyaata waan ati yaadde hunda sifarraa odhanaan jetti jechuudha. Waaqayyo umurii isaanii naaf haa dheeressu. Inni itti aanu mooyyuu ani siif maal jecha tokko naa ibsi. Ani siif maal jecha tokko naaf ibsi jedha. An akka kootitti hiyootiin anaaf qaalidha dhugaa dubbachuudhaaf. Hiyootiin anaaf nama addaati baay'ee nama qaalidha baay'ee nama jaaladhuudha jechuudha. Naman baay'ee jaaladhuu fi baay'ee ishee kabajuudha jechuudha obboleettii teenya hiyooti. Maaliif nama obsa qabdu nama bakka waan barbaada yoo jedhaniinis kolfaan dabarsituu fi nama qoosaaf tapha sirriitti dandeessuudha. Anaaf nama addaati akka addaatti tas ilaala jechuudha. Baay'ee si dinqisiifadhalleedha. Waan fedhan doosiin jedhanii jecha hin badaddu jechuudha. Gura tokko nageessi gura tokko gadi naxxanama kanaammoo anaaf naa ta'a jechuudha. Baay'ee si jaaladha obboleettii too dhiifama. Osoo galaana irra deemaa jiraattanii haadha kee abbaa kee obboleessa kee abbaa manaa kee keessaa tokko dirqamaan gangalchitee darbuu qabda jedhamtee eenyuun darbitaa jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani haati kootis anaaf haadha darbuu hin danda'u. Abbaan kootis anaaf abbaadha darbuu hin danda'u. Obboleessi kootis anaaf obboleessa darbuu hin danda'u. Abbaan manaa kootis anaaf abbaa manaa kooti. Isaanis diina ani jibbu tokko yoo natti dhufe galaana keessatti gangalchee hin darbu jechuudha. Maaliif hojii seexanaatis jechuudha tokkoffaa. Hojii seexanaatitti dabarsee nama tokko hin kennu. Galaana kanatti osoo laalu nama tokkooyyuu dabarsee hin kennu. Yoo dirqama ta'e mooyyuu ofuma kiyyaafan of dabarsee kenna malee oduun ija kootiin laalu dabarseetu nama tokkooyyuu hin darbu jechuudha. Yoo dirqama ta'e garuu ofii kiyyaa ofan darbaa seen jechuun jaaladha obboleettii koo. Gaafiin inni biraa immoo maal jedhaa? Irriba moo hojii jaalatta jedha. Irriba moo hojii jaalatta? Ani akka kootitti jechuudha yeroo daa'imummaa irriba baay'een jaaladha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti jaaladha. Yeroo mana barumsaa barannuyyuu yoon irriba ka'uu baanne faazeriin bishaan xaasatti guute namni xaasaa wallaalee hin jiru nurratti garagalchaa jechuudha. Gisee bishaan qorraa nurratti jigaachi kaana namni ganama rafuus abbaan koo hin jaalatu jechuudha. Keessattuu nama ganama rafu abbaan koo hin jaalatu. Kanaafi anis bakka haaluma san irraa irriba jibbaan dhufe garuu hojii immoo sirriitti jaaladha jechuudha. Dhugaa irribas akkuma namni nama kamiyyuu rafuu dhiisu namni kamiyyuu numa rafaa garuu anis nan rafaa ganama kamiyyuu garuu hojiidhaaf boodaa sirriitti kenna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti hojjedha. Hojiin anaaf bakka guddaa qaba jechuudha dalagaadha. Maaliif jennaan kaayyoon ilma namaa hojiin jijjiirama. Hojjechuu baannaan hin qabdu namummaa. Fakkeenya godhadhu meeshira keetuma jecha jedhamutu jira jechuudha. Ani hojii dalagaa tokko hojjechuu baadhee oon hirriba qofa kan rafu ta'e orma dhiisin maatiin irraa dhaladhee na jibba jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu nama jibba. Ilmi namaa kamiyyuu kan hojjetetu jaalatama jechuudha. Kanaaf anaaf hojiin bakka guddaa hojiidhaaf bakka guddaan qaba. Hojii baay'een jaaladha jechuudha. Irribni immoo yeroo isaatii galgala amma erga araba dhufee irriba baay'ee yoo rafu jechuudha. Gizeen biyya jiru sa'aatii 4 galgala keessa sa'aatii 4 hanga 5 turuu nan danda'a. Ganama sa'a tokkotti nan ka'a. Garuu amma erga biyya arabaa dhufee yeroo dheeraa galgala dabarsuu jammareen jira jechuudha. Irra guddina hojiidhaaf hambootaa kenna jechuudha. Kanaaf hojii baay'een jaaladhaan jechuudha. Hojii kiyya nan kabajas nan jaaladhas nan hojjedhas jechuudha. Akkasumas immoo akkuma hojjedhu immoo hojii kiyya sanatti hona jeeqan immoo hin jaaladhu jechuudha. Kanaani amala kiyya keessa. Inni biraa immoo mudannoo jaalalaa qabdaa yookaan jaalattee dhabdee beektaa jedha. Mudannoo jaalalaa eeyyee qabaa akkamittiin qaba hojjettanii
ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroon mana barumsa sadarkaa tokkoffaa baradhu jaalalli maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Antalli ebeluu ilma ebeluu jaalatta hoonaan jedhan bakka nan qaana'a jechuudha. Maaliif jaalala waa'ee jaalalaa hiikkaasaa hin beeku barumsa qofaan beeka ture. Garuu immoo akka nama kamitittu mana barumsa sadarkaa lammaffaatitti darbee hiriyoonni yeroo mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti wajjin baranne hundi isaaniitu sadarkaa lammaffaan immoo kan magaalaa malee jiru magaalaa garaagaraa galee jechuudha. Ani immoo magaalaa Qarsaa kan jedhamtu galee hiriyoonni kiyya kuuwwan magaalaa Sallaa galanii kuuwwan magaalaa Nageellee galanii kuuwwan magaalaa Goljootaa galanii baay'ee gargar fagaanne yeroo san baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif hiriyoota isirratti wajjin qo'annu sirriitti wal jaalannu turre garuu sadarkaan barumsaa gargar nu facaase haa ta'uti immoo yeroodhaan booddee hiriyoota haaraa yookaan hiriyoota addisiin uummadhe jechuudha. Isaaf faana hiriyoonni ani uummadhe kun ijoollee baay'ee waan baay'ee beekan turanii bakka isaanitti kan dhiyaachaa dhufe isaanis waa'ee jaalalaa na barsiisaa turanii isaa warra mana barumsa sadarkaa tokkoffaarraa jaalala biranii ol darban jechuudha. Hiriyoonni ani baafadhe kunniin isaanumatu akkan jaalala baru na godhe jaalala barsiisanii ani kutaa 9 simisteera darbee tanan jaalala eegalee jechuudha. Jaalala eegalee jaaladhee oduman jiru namni baay'ee mana barumsa sadarkaa tokkoffaarraa eegalee akkana isaaf ta'u yookaan isa jaaladhu na duuba naaf bu'ee na duuba deemu jira jechuudha. Nama sanan immoo jaalachuu hin barbaannes isas hin jaalannes waan ta'eef garuu haa ta'uti immoo nama hiriyaa kiyya amma abbaa manaa kiyya kana akkan isa jaaladhe gaafa dhaga'u jecha hojii koo malee maatii kootitti hime jechuudha. Nama kanaanii jaaladheetu ittiin dhiyaanneen ture garuu hojii kiyya malee hime yeroo sanitti maatiin baay'ee tokko naan lolanii baay'ee tokko natti dheekkamanii jechuudha. Garuu rabbiin galanni haa ga'u isa keessa darbee jira asumatti haa dhummatu. Wanti biraa maal jedhaa osoo maatiin kee nama ati hin jaalanne yookaan immoo hin beekne tokkotti si kennanii maal gootaa wajjin jiraattamoo jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama hin jaalanne yoo ta'e silaa hin jaaladhu. Garuu maatiin koo na dirqisiisanii dirqama nama kanatti heerumuu qabdu yookaan immoo haadha mana nama kanaa ta'uu qabda dirqisiisanii oona kennan ta'e dhugaa dubbachuudhaaf isaan hin qaanechuu jedhe yookaan fedha isaanii guutuuf yeroo saniif gaa'ela keessa yookaan immoo nama sanis dhaquu naan danda'a garuu wajjin hin jiraadhu jechuudha. Nama hin jaalanne tokko wajjin hin jiraadhu. Maalan godhan nan bada jechuudha dhugaa. Yookaan lubbuu kootan dabarsa yookaan immoo biyya gadhiisee hin bada malee nama hin jaalanne koongumaayyuu wajjin mana tokko hin jiraadhu jechuudha. Akka hin jiraannellee immoo sirrittan of amana jechuudha. Namni tokko nama tokko erga hin jaalanne nama san yeroo hundaayyuu oduu arguu baatellee itti tura jechuudha. Jireenyi ilma namaatillee nama hin jaalanne faana hoo jiraatan baay'ee tokko namatti ulfaata. Kanaafi ani nama hin jaalanne tokko oduu maatiin koo dirqina kennan hin barbaadu jechuudha. Inni itti aanu immoo baramoo namatu jijjiirame jedha gaafii 11ffaan jechuudha. Nama moo baratu jijjiirame jedha. An akka kootitti bara osoo hin taane namatu jijjiirame jedha. Maaliif hoo jettanii barri nama ajjeesaa nama gudeedaa daa'ima xixiqqoo gudeedaa abbaan dhala ofii akka gudeedu ilmi haadha ofii akka gudeedu baraa miti jechuudha kan fide. Manni amantaa akka gubatu mana amantaa kan gubamu bara osoo hin taane hojii harka namaati jechuudha. Kun immoo amma kun akka biyya keenyarraa dhaabbatu yookaan immoo yoo barbaanne amantaa qabnu hundi keenya waaqayyoon qofa kadhachuu fi du'aa yookaan xalootii kadhannaa gochuudha malee dallanuu miti jechuudha. Akkana godhan jennee dallanuu otoo hin taane haga danda'amaa ta'een amantaa qabnuun waaqayyoon kadhachuu qofaadha jechuudha. Kan biyya keenya adagaarraa baraaruu dandeenyu yookaan immoo yoo hundi keenyayyuu bifa aariitiin dallanneetu waan hin taane jenne biyyi keenya kufaatii cimaa keessa seentii fakkeenyaaf akka Suuriyaa san jechuudha. Suuriyaa namni wallaaleen jiru akkatti biyyi sun badde akkas ta'u taati jechuudha biyya keenya. Kana akka biyyi keenya kana hin taane kanarraa baraaruu yoo barbaanne biyya keenyaaf amantaa qabnu waaqayyoon kadhachuudha jechuudha siniin jechuu jaaladha obboloota koo. Gaafin itti aanu carraa gaarii siif haa ta'u obboleetti koo jedha. Amiin obboleetti koo nu hundaafuu wajjumaanu carraa gaarii nuuf haa ta'u guddaa galatoomii siniin jechuu jaaladha. Isatti aansuudhaaf dhaamsi dhumarratti dhaammachuu barbaadu
dhugaa dubbachuudhaaf nuti Oromoon miliyoona tokkoon taana garuu wal jajjabeessuu irratti garuu nama tokko hin taanu jechuudha. Nuti ijoollee baay'een mana namaa dhaqnee viidiyoo abbaasanii maal akka jedhu viidiyoo sun maaltu akka isa keessa jiru osoo hin dhaggeeffatin koomentii baga nagaadhaan dhufte jennee keessaa hambaa nuti guddata jechuudha. Kanarraa mee koomentii yaada amma viidiyoo kana keessa maaltu jira yookaan komiitu jira yookaan yaada gaariitu jira hin beekamu jechuudha. Isa jalatti wanti abbaa viidiyoo gadhiifate sun yookaan wanta sirreessu qabutu keessa jira waan ta'eef odoo viidiyoo san dhaggeeffannee maal akka jedhu hubannee yoo dogongorri jiraate bakki akkanaa kun dogongora qaba sirraa'i yookaan sirreeffadhu kan jedhuu fi yookaan immoo yaada gaarii ta'es akkasumatti yaada gaarii odoo waliin qoonne baay'ee barbaachisaadhaan siniin jechuu jaaladha. Asumarraa yoonan balleessaa qabaadhe yoonan bakka dogongoree qabaadheef yookaan immoo kan jechoota sin aarsu yookaan sin mufachiisu yoonan kaasee dubbadhee jiraadha. Maqaa Waaqayyootiin hunda keessanuu dhiifama sin gaafachuu jaaladha. Galatoomaa isiniin jedha obboloota koo.